Dargaggeessi viidiyoo irratti argaa jirtan kun maqaan Instagiraamii fi TikTok isaatiin Qaaluu Buutiik jedhamuun beekama. Maqaa isaa guutuun garuu Qaaleeb Tasfaayee jedhama. Seenaa dhokataa Qaaluu Buutiik isinitti haa himuuti. Mucaa dargaggeessi Itoophiyaa kun xurii irraa mootummaa faashinii ijaaree addunyaan dinqisiifatte kun eenyu laata? Maatii dureessa irraa miti. Nama beekamaa duubaa hin qabu. Mana barumsaa faashinii qaalii hin deemne. Kalaqa qofa qaba ture. Kun seenaa ajaa'ibaa Qaaluu Buutiik diizaayinara Itoophiyaa xurii gara hojii aartiitti jijjiireeti. Beekamaa addunyaa ta'uun dura vaayiraala Instagiraamii fi TikTokii ta'uun dura Qaaluun dargaggeessa abjuu qabu qofa ture. Namoonni hedduun pilaastikii gatame, kophee dulloome fi uffata tarsa'e akka xuriitti ilaalani. Qaaluun faashinii arge. Inni maastarpiisii arge. Kunis waan hunda jijjiireefi. Kan dhalatee guddatee Maqalee keessatti Qaaluun addunyaa faashinii miidhagaa irraa fagoo ture. Istuudiyoo diizaayinii hin qabu ture. Affeerraa faashinii hin jiru ture. Meeshaa qaaliin hin jiru ture. Garuu hanqinni yeroo baay'ee ogummaa uuma. Qabeenya eeguu dhiisee waan naannoo isaatti argamu fayyadamee haftee xurii waan namoonni uffatan sana hundaan immoo uffata aartii ajaa'ibaa uumuu jalqabe. Namoonni ni kolfani, kaanis ni shakkani. Garuu mul'anni jalqabatti yeroo baay'ee namaaf hin galu ture. Mee yaadi? Pilaastikii xuraawaa irraa uffata tolchuu, kophee cabee irraa diizaayinii uumuu, uffata dulloome irraa faashinii addaa baasuu kun mallattoo isaa ta'e. Inni uffata qofa hin tolchine. Seenaa uffataa dubbachaa ture. Seenaa uffataan dubbachaas ture. Hojiin isaa akkana jedha ture. Kalaqni maallaqa caala. Mul'anni haala jireenyaa caala. Ogummaan bakka kamirrayyuu bahuu danda'a. Achumaan sooshaal miidiyaa dhufe. Viidiyoo diizaayinii Qaaluun tamsaasuu jalqabe. Namoonni waan argan amanuu dadhabani. Uffanni xurii irraa hojjetee akka addaatti addunyaa irratti ilaalamuu jalqabe. Achumaan namoonni Itoophiyaa alaa isa ilaaluu jalqaban. Jaalattoonni faashinii isa hubatani. Kireetarri hedduun reaakshinii kennaniifi. Maqaan isaas Daangacee waan fedhii irraa jalqabee sochii fi ifa warra faashin diizaayinerii ta'e. Garuu seenaa Qaaluu faashinii qofa miti. Inni seenaa jabinaadha. Kalaqaadha. Rakkoo gara humnaatti jijjiirudha. Inni dhaloota haaraa Afrikaa bakka bu'a. Dandeettiin addunyaa keessatti bakka kamirrayyuu akka jiru agarsiisa. Rakkoon jiraachuu qofa osoo hin taane yeroo tokko rakkoon ofii isaatiif humna ta'a. Qaaluu Buutiik nu barsiisa. Haala guutuu eeguu hin qabdu. Waan qabduun jalqabi. Diddaa gara kalaqaatti jijjiiri. Abjuu hin dhiisini. Sababni isaas yeroo tokko waan namoonni gatanii darbanii waan si ol kaasu ta'uu danda'ati. Haftee irraa gara ifaatti. Kan tuffatame irraa gara nama addunyaa kakaasutti. Qaaluu Buutiik guddinni qabeenyaa irraa qofa akka hin dhufne mirkaneessi. Yeroo baay'ee kalaqa irraa ka'a. Sun immoo ibsa faashinii isa cimaa ta'uu danda'a. Yoo seenaan kun si kakaase laayikii, sabiskiraayibii, komantii godhi. Nama xurii irraa aayikoonii mallattoo faashinii ta'e haala kamiin amantaa? Seenaa eenyu akka itti aanu isinitti haa himuuti. Ammaa fi yuutuubii kana sabiskiraayibii godhuun laayik godhaa. Galatoomaa isiniin jechuun barbaada.